nama isin hin feene fuudhee takka isii roorrisee lamma nama isin hin feene san bakka isin galgala akka nama ijaan gartu muraasii keessa fidee wajjin jiraachisa. Warahmatullahi wabarakatuhu hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha. Bakka jirtanitti egaa nagaa isinitti haa ta'u isiniin jaa akkasumatti egaa warreen irraan tanaa chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaan isiniin jaa har'a ammoo wanni qophii ajaa'iba taata isiniif qophaa'ee dhufe akkasumatti baarirraan dubbachuudhaaf dhufe baarirraan tana maal jee dhugaa halaas dubbatee jira jechuudha. Akka erga Fatiyaan biraa deemtee osoo ishiin hin deebiin dura jechuudha waan cinqii isa mudattee mashaqqaa jechuudha dubartiin qabdee jechuudha dandeettii ishiin qabduu fi jechuudha maatii tana guddisuun ijoollee guddisuun akka itti ulfaattu hundaa'u argee jira jechuudha. Amma kana hin dubbaduu jee kanaa deebi'ee lammata dubbii hin kaasu jee jara keenya. Mee gamanumaan karaa baara isin dabarsaa amma dhuma qopheetti nafaan turaan isin jedha. Ilmaan beela garuu immoo za'a dadhaabillee kophaa ilmaan ijoollee xixiqqoo qabee hin beeku suni madrasaa addaatinaaf barnootaan takkaan seeniniin baradhe guyyaan qaban. Dhugaadha akkana jee waa hedduu jechuudha ammaan tana argee jechuudha. Wallaahi viidiyoo tana warreen qabadhe isin dhufee jira keenya dhirti keenya irra baay'een jechuudha waan dubartiin qabdee taatu hin jirtu hin beekan jechuudha. Maaliif itti roorrisan akka fedhan godhanii garuu ammoo jireenya keessatti jechuudha haati manaa kee dubartiin kabajaa qabdii akka shari'aatti illee waan hin malle jechuudha. Dubartii roorrisanii itti roorrisanii jechuudha gubbaan fuudhu sunu dogongora. Maaliif shari'aanis hayyamtee afur hayyamtee akka itti hayyamtee jira keenya. Tanaaf jecha akka barumsarraa fudhatan viidiyoo tana isiniif dhaama. Kanarra waan takkaa jira. Amaanii meeqa waliin deemu? Dhugaadha. Anillee sittiin kijibu daawwattootatti sin kijibu fuula dura jirra. Har'a kana jee boru ogguun dirqiinni fida jee ni mul'atti. Jalqabumaas taaraatiin jee malee dirqiin ittiin bitu. Roorroo lama namni nama roorrisu. Roorroo lama ogguun jiru takka irra fuudhuunu akkuma daawwattoonni keenya jechaa ture nama isiin hin feene keessaa fuudhuun roorroo. Takka irra fuudhuunu akkuma daawwattoonni keenya. Dhugaadha. Nuti baarna waan nama waa hundi beeku tokko jechuudha. Maaliif jalqabaa'u inni beekaa jechuudha. Kan kana godhee garuu kan waan kana hunda akka inni hojjetuu fi akka inni itti roorrisee manattis itti fidee minaan mijee waa hunda haasee akka Fatiyaan mana qabbaatu kan godhe jechuudha. Bahar lilliidha. Wallaahi bahar jechuudha nama waa hundi beeku tokko garuu namni dogongore hin jiru. Tanaafuu warreen nama abaartanis hedduudha. Rabbi maarraa godhu jettanii warreen nama abaaraa turtan ammoome maal jettan meeqisini nagaa buusee wanni jettana akka itti nama kana itti wanni jentu nama dhibbaa jiru jarjaranii nama arrabsuun sun dogongora jara keenya warreen nama arrabsitan arraba keessan qusadhaadhaan siin jaa. Ture nama isiin hin feene keessaa fuudhuun roorroo nama isiin itti hin gammanne. Anillee silaa akka itti natti tolu yoo bahar fuudhe nama isiin itti gammaddu fuudhee nama isii hojii harka wal qabatee deemu gammachuudhaan nama akkasiitiin fadha haa ta'u akka taatettuu taate ammoo nama isiin hin fuune nama isiin hin feene fuudhee takka isii roorrisee lammada nama isiin hin feene san bakka isiin galgala akka nama ijaan gartu muraasii keessa fidee wajjin jiraachisaa aaraa haajuu malee odoo isiin mee fidee deemu hin fidu. Dhugaadha jara keenya wallaahi osoo miyyoon sun dubartii nagaa dubartii naamusa qabdu taate Fatiyaan sunuu dura buutee itti fuudhuu ni dandeessi jara keenya. Maaliif miyyoon Fatiyaan hin feetu miyyoonis amala qabdi akka jechuudha bultii ishii diiguu barbaadde jechuudha. Isa kan jalaa baasu akka nama masaanuu yaadu tokkotti waa hunda afaan haasattee akka ishiin alabbaatu alabbaasu yaaddi jechuudha.
Tanaaf jecha ammaan tana akkasitti dhugaasan argee fatii haadha billee qooda kaayilii yoo jee akkasitti haala kanaan wajjin jiraachuu ni danda'anii jechuudha. Adda kophaatti baasee. Garuu amma harka tokkoon dubartiinis shayitaana yoo if eeggannoo jabduu godhe malee ammas walitti neeti. Summiyyoon adabaan qabdu afaaniin waa hundaa asutti ol baatee miidhaa gubbarte kana kanatti garuu wallaahi hundaafuu isin hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya du'aayii godhaafiin isin jaa akka hundi isaanii jechuudha nagaan wajjin bultii dhoowwatu wajjin jiraatan jechuudha du'aayii godhaafi. Fiduufis karooran qabu yoo ta'e akkamittiin fida waan hin boodaas jiru dandeenyaan isii fi michoosanis nagee walitti godhee bifa qeenti janjee qabneef bifa ilmoonti ilmaan kiyyanjee qabneef bifa fatiyaanis jeequmsi tokko ittiin dhufneef nama akka isiin feetuu san yoo miciyyoon tun taate niin fida fatiyaa amansiisee ayyama fatiyaatiin yoommoo miciyyoon nama akka silaa fatiyaan feetuu san isummaanuu kan taane taate ebeek namni amala akkama duraan itti beeknu kana jijjiirrachuu malti. Fakkeenyaanis amma jaarsaa fuudhee duraan abriitti hin qabu bika feetee lallabtus dhaabuu waan akkanarraa jechuun hin danda'u. Ammoo yoo isiin abriitti jedhu. Maal beekta miliyyoon sun yoo deebitee jechuudha amala ishee sirreeffattee naamusa qabaattee jechuudha naamusaan jechuudha isaan fatiyaallee kabajjee jechuudha wajjin jiraatte jara kana walitti jechuudha dhiyeessuun ishii fatiyaatti dhiyeessuun dogongora jechuudha booda mallee rafshaan numa ka'a. Maaliif namni jalqaba dura kanaan dhufee haganatti bultii namaa diiguudhaaf tattaaffii godhee boodoo tura keessatti jechuudha waan fedhe yaaduu danda'a jechuudha. Tanaaf jecha bara kana irratti jechuudha bahar asumaanuu yoo ishiin haga feete akka nama nagaa nama miskiina taateewu itti dhiyeessuun qabdu jechuudha. Yoo fatiyaan sunuu hayyamtee dhiyeessitee ati isaan kana adda eedee addaan fageessuu qabdan siinjaa garuu asumaanuu galatoomii haganaa'uu if argee akkanatti jechuudha waa hedduu rakkoo jechuudha dogoggora isaa beekee waa hedduu rakkoo jirtu hunda akka fi godhee akka fi dalagee gabbee ibsee jechuudha waan kana ganaa ittiin deebi'u jechuun waan haalaan hedduu takka namatti tolaati. Guutee kabajaa fi jaalala akka fatiyaan naaf qabduu kana qabaattee qaalii kiyyoo akkana gootu taate khalaas intala naamusaa takka ta fatiyaanis irraa gammaddu san taate jeetii yaada yoo intala akkasii taateen dhufee fatiyaa gaafata. Fatiyaan akkasuma waliinuu naan taatu gaaromminni siisii fi malee anaa fi miti yoo hedduu taate gaaromminni isii alatti akkuma fatiyaaf kireeyse isiifis kireeyse haa jiraattu hangara jiraachise. Sanuma keessatti himmaas. Waan dhugaati. Wallaahi yoo garuu ishiin sunuu yoo sirrootti jara keenya yoo sirrootti amala ishii sirreeffattee nagaa taatu taateewu addaan fageessuu qabda jechuudha. Bahar asumaanuu bira kana hunda jechuudha. Dogoggora kan haasinake arraba meeqaa nama meeqatti arrabsaa jira jechuudha. Nama meeqatti abaaraa jira. Jara keenya. Nama meeqatti arrabsaa jira nama meeqatti abaaraa jira. Tanaaf jecha kana waan akkanaa ittiin deebiini. Yoo ishiin kaa dubbisi guutaa ta'u irraa dhiiftee deemuu qabdi. Irraa gabbaatee ati dhiira gabbaatuu akka fedhe jiraatta irraa gabbaatee deemuu qabda jechuudha. Mana dhiiftee malee gocha akka ammaan tana dalagamee kana hojjechuun tun waan dogoggoraati. Amma as booda walitti deebi'aadha. Hunda keessanuu nagaa ta'aadha. Miidiyaa kana gubbaratti illee waan nama bashannee waan nutillee boronsa irraa fudhannu jechuudha. Nuuf hojjedhan isin jaa amma ni gaa dhaabbatu qabdi jechuudha. Rabshaan maarroo ta'e wallaa baay'inaan rakkuma jaartii wallolee kun adda baay'ee kun khalaas tanumaa deemu jira jechuudha. Jintiin waan akkanaa kun dhaabbachuu qabdes booda waliif sagalee taanee waan nutillee boronsa irraa fudhannu Oromoon teenya boronsa irraa fudhattu takka hojjedhan isin jaa. Takkanaati egaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya qophiin kitaarraa tana fakkaattii haga numatti waan daawwattaniif hedduu galatoomadhaan isiniin ja'a.
hamma qophii biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.